Faajjiidha. Faajjiidha. Faajjii. Faajjii. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mana Faajjii? Bagis. Maalik gaame. Bagisi. Maaloo dhan jedhee. Ramadana ka maal gageenye haja kamiti bagis. Maal minna teetumaani. Waggaa geenye. Rabbi amana Faajjii afaan bal'iste waan itti na aguutu ati fide. Akkuma bal'iste sanatti waan itti na aguutu naaf fide. Waggaadhuma isa gaafa barreen gaddaa dhufuudhaa kama babbaa wajji mana keessaa akkana shirshirtan sanatu ga'e. Eega. Malee inni kaan rakkoon qabu. Inni kaan isa barraa. Anaafi billaan isa barraa Faajjiitiin isa baru. Addootan laabee waliigalaati dabarsuu yaa laabee babbaa wajji. Qaaleensa kana wajji maaltu biraa godha jedhee. Maaltu darba Faajjii? Ayyaanicha sirbaaruu itti hin galu. Eetti moodaa addiftaa. Eessa deemtu? Addiftaa. Haafisni isaanii kaanii uliidhaan. Bayruu deeman. Maaltu natti dha? Faajjii waa'ee maa obbaa keessaa bayyee. Dhaabuu deetu babbaa. Bayyee. Babbaa maali qabdee? Bilishaan wala tanaan jedhanii ziidanii. Lubbuu beedanii immoo. Babbaa maali qabdee? Babbaa kee babbaa bulbuuti biti. Jirka keessa isaa fayyaa faayila kanarra. Ati akkuma asirra jiruun waan yerooodhaan gara manaatti deebiiti. Shaanii waan itti nyaatamu itti noo uffata keenya miidha. Caammaa nuu xaragii akka nurra akka inni booddee manatti deebinee. Dafii gara manaatti deema. Faayina ta'e karaarra na fuudhanii galanii kanatti. Wanti dhufe haa dhufu. Akkuma rabbii dha ta'u nan deema. Nan deema. Baay'ee gammadanii. Na gammachiifte wajji. Gammachuu keessan gara faayinarri yookaan yoo. Zaamee isin lafa Baay'ee gammadanii. Qaama isa biyya keenya wanti Itoophiyaa isaa balleesse jibbaadha. Hinaafaa. Isuma noo akkana miskiinatti garaa jabaan rabbi garaatti jabaadha.